callifamee qofa miti kana Finfinnee kana keessatti magaalaa eebbisaa addunyaan itti ajjeefamedha. Waa baay'ee of keessaa qabe jechuudha. Sagantaa akkasii Saatirratti ibsannaa kennu wal agarree Jaamboo Jootee akkasuma Ittiqaa Tafarii maalirra jirtu mee ka isaa itti deebina. Nuti saga dandeenya carraaqatuma jirra amma anis albama lammaffaa koo eegaleetiin jira akkasi. Jaamboo galgala ganama televezyiinii irraa sin dhabnu sirbiidhuma kana nan dhufa jedhu tokko hin jira amma irreechis gahaa jira sirba sanaan baay'ee jaalatamte kamitti ilaalta akkana taa'ettee yaadde? Sirbicha sumana feera atumti na dhaggeeffadhu. Kanaafuu yoo hojjennu tasaa miti kan hojjennu itti yaadneet hojjenna namallee mariisifnaa nameen dhageessifachiisnaa so kana caala dhaggeeffatame dheetan hojjedheeru maali kan inni gadi kan dhaggeeffatu. Egaa Galaanan albama isaatirratti har'a ibsa kenne keessanillee haa ta'u kan isaa walumaa galatti hojii aartii kamirrattuu nama bobba'eef egaa gaafiin artiistota biraallee gaafadhe kanuma Oromoo yoo jennu hawaasni silaa isin kaasettii kana baaftanii dhiyeessitaniif maal gochuu qaba? Akkuma beekamu sirba nama baay'eetu beeka. Akkatti sirbamu garuu nama muraasatu beeka. Bu'aa baay'ee hedduu qaba sirbi. Obsa nama fixachiisa. Albama guutuu hojjechuu miti amma albama kana Galaanan gara waggaa 4 olitti dhama'ee jira. Albama kana hojjechuudhaaf miti qeenxee tokko hojjechuudhaaf hagam akka nama dhamaasu ni beekna. Namni kana hubatee waan ofii jabeessuudha. Galaanan faayidaadhaaf osoo hin taane aartiidha seenaa itti dubbatama aadaa ittiin ibsama jaalala ittiin lallabama. Kanaaf uummanni Oromoo aartii isaa cinaa dhaabbatee uummanni Oromoo miliyoona 50 olii tokko afraffaansaa aartiidhaaf ilaalcha gaarii yoo qabaate artistiin Oromoo eenyumaa ol artistii saba kamiitu ol jiraachuu danda'a. Kanaaf aartiin uummata malee nutu bamu Galaanan waan danda'u godheera uummanni waan irraa eegamu albama kana orjinaala bitachuudhaan sagantaan garaagaraa yoo qophaa'e sagantaa sanarratti argamanii jajjabeessuu qabu jedha. Galatoom egaa Oromoon sis ta'ee isin lamaanis ta'ee kabraa artiistota akka Galaanaa akka Caaluu wannoo malee akka artistitti ilaalu amma isin keessumaa isin sadeen amma akka artistitti ilaalu Oromoon akka qabsaatti isin ilaala anumti bataa kiyya akkasittan isin ilaala amma isiniin artistii warra kaasettii sirba baasu jedhee isin yaamuun na rakkisa kanarraa kaatee amma Jaamboon uummanni Oromoo sadarkaa amma irra jiruun aartii isaa fuudhee asiin isa ga'e kana jabeeffachuu irratti maal godhuu qaba jetta? Egaa Galaanan akka ogeessa tokkootti ofii isaatiin carraaqetu albama kana sadarkaa kanaan ga'eera. Inni kanaan booda ga'ee uummataati. Uummanni konsertii irratti hirmaachuus ta'ee CD orjinaala bituu irrattis ta'ee siistama amma Awtaar jedhu kana kan bilbilaan bitamu kana irrattis ta'ee kanaan booda kan eegamu hirmaannaa uummataati. Hojiin kun galma kan ga'u karaa ogeessatiin kan jiru dhumeera. Galaanaan yeroo irraas yeroo fudhatee yeroo dheeraa fudhatee hojjeteera. Faayinaanshaaliis qarshii baay'ee baasee hojjeteera. Ogeessota ciccimoota irratti hirmaatanii. Nuti illee jalqabaa kaaseetu hanga dhumaatti walumaan turre walaloo tokko kan yeedaloo tokko barreessinee tokko kenniifi malee isaan hojjetamanii barreeffamanii too dhufan dhaggeeffannee yaada irratti kennuudhaan walumaan turre. Ammas gara fuulduraa walumaan jirra. So erga hojichi sadarkaa kana ga'ee kanaan booda ka ummatumaan imaanaa jenna. Hin beeka ummatatti kana godhe jechuun hin danda'amu si galee CD orjinaala bituun barbaachisaa akka ta'e konsertii irratti hirmaachuun barbaachisaa akka ta'e uummanni hin beeka. So manni keenya carraaqii keenya kana ilaaletoo akka irratti nu argamu bakka hundattuu akka nu argamu jenna. Tole Hacaaluu yeroo tokko komiin ka'u maalinni artiistota biraayii uummanni keenya waltajjii irra yoo ba'e si badhaasaa maal jedhaa si jaalataa si wajjin boo'aa kun waan gaariidha waan jibbamuu miti haa ta'uuti immoo orjinaala bitatanii waan gatii xiqqaadhaan bitatanii konsertii yoo isin qopheessitan immoo konsertii sana kaffalanii horma xixiqqaa seenuu irratti yeroo tokko rakkootu jira ka jedhutu ka'a. Inni kun garamiin fooyya'aa laata?
Egaa uummanni keenya aartiin keenya qofa osoo hin ta'in uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf qabsoo keessa ture. Karaan itti qabsaa'u tokkos immoo piroofeeshinii kanaan ture. Artistoonni Oromoo harki caalani piroofeeshinii isaaniitiin qabsoo saba isaanii utubuudhaan beekamu. Kanumaanis immoo artistoonni aarsaa ta'anillee jiru. Ati hin beektaa? Kan achi buuteen isaanillee dhabame hedduudha. Bu'aa bahii sana keessa darbameetu guyyaa har'aa kan qabame. Guyyaan eebba hiriyaa kiyyaa Galaanaa Gaaromsaa kun gaafa guyyaa hagayyaa 4 godhamu kuni callifamee qofa miti. Kana Finfinnee kana keessatti magaalaa eebbisaa addunyaan itti ajjeefamedha. Waa baay'ee of keessaa qabe jechuudha. Sagantaa akkasii artistiin Oromoo magaalaa Finfinnee kana keessatti qopheessuudhaaf callifameetuma waan hundumtuu mijatee miti. Guyyaan akkasii kun kan qaqqabame aarsaa hedduutti itti kaffalame waan ta'eef uummanni keenya gaafa guyyaa akkasiis haa ta'u aartiin Oromoo akka inni guddatuu fi dirqamni artisticharraa qofa osoo hin ta'in uummatarraas hin jira jechuudha. Uummanni immoo akkaataa kamiin gochuu qaba isa jedhuuf dhugaa haasa'uudhaaf karaa gama kiyyaatiin uummanni keenya artistoonni keenya waan gaarii qabatanii yoo dhufanii fi karaa gama hundaatiin waan rakkina qabu natti hin fakkaatu. Garuu artistii Oromoo fi uummanni Oromoo kanaan dura dhugumatti kaffalees haa ta'u bilisaan akka salphaatti wal argee waliin bohaaruudhaaf yookaan immoo waliin bashannanuudhaaf carraan hin turre isa jedhu gaafin inni guddaan. Kun guutumaan guutuutti hin turre yoo jiraates immoo akka siistamichi barbaadutti malee akka artistichii fi uummatichi wal barbaadutti hin turre waan ta'eef inni kun calqabbii gaariidha jedheetiin amana. Gara fuuldurattis waan nurraa eegamus nutis uummata keenyaaf gumaachuudhaaf hojii kanaan dura hojjenne caala nu eeggata. Uummanni keenyas immoo sadarkaa nuti hojjenne nu simachuun immoo dirqama qaba jechuu kooti. Guddaa galatoomii waan barbaadde jechuu dandeessa. ONN ni banaa. Tole albama Baallii jedhu kana uummanni keenya akkuma sila jedhe duratti karaa dhabuudha. Karaatti konsertiin afaan Oromoo seeraan dhiyaatee uummata qaqqabsiisu waan hin qabneef amma isa duraarraa cimee ejjennoodhaan duuba artistii isaatii dhaabatee seenaasaaf aadaa isaa jiraachisuu qaba uummanni Oromoo. Karaa kanaan dirqama lammummaasaa haa ba'u yaada jedhu qofan dabarsa jechuudha. Tole anis gama kiyyaanii artistoota keenya jaalatamoo kabajamoo qabsaa'ota uummanni Oromoo qabsoosaa keessatti adda durummaadhaan isin beeku isin afranuu keessattuu immoo isin sadeen innillee reefuma gara aartii kanatti dhufe haa ta'uti tokkuma dhufeen immoo uummata biratti akka malee jaalatame anytime yeroo barbaaddanitti waan barbaaddan waan uummata Oromoof hin ta'a jettan aartii Oromoof hin ta'a jettan gara stuudiyoo keenya fidaa kooti. Waan jeesaan irra ce'uu cabsaa macabuu dhaloota duraan kaaga'een amma dhuguuf yaa'u cabsaa 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 macabuu. Waan hin taane maaltu jira
ormaan kakaa